Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. YouTube chaanalii kanaan barsiisa sagalee waaqayyoo odeeffannoowwan wayitaawaa viidiyoo jireenyaa fuula keenyaaf bu'aa buusan argattu. YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan haaraa yeroo yerootti gadhiisuun akka dafanii isiniif dhufaniif mallattoo notifiikeeshinii yookaan bilbilaa banaa gochuu hin dagatinaa. Kallattii mangara dhimma keenyaatti haaseennu. Maqaan kiristiyaana garuu Yesuusiin hin jaallatan. Fannoo inni irratti fannifame baatanii gaafa maqaan Yesuus lallabamu gaafa inni faarfatamu maaltu isaan gubalaata. Nuufillee iccitiin isaayyuu nuuf gala. Akkuma suuraa irratti argitan kanaa namni kun obboleessi kun akka hin dubbanne dhowwaa jira. Utuu mirgi isaanii hin tuqamne mirga dubbachuu namarraa mulquu barbaadu. Addunyaan kun akka isheen Kiristoosiif iddoo hin qabne kan beektu nama akka suuraa kanarraa gaafa agartuu siif gala. Obboleessi kun utuu maqaa ergamootaa yookaan maqaa taphattootaa, maqaa namoota beekamoo yookaan waa'ee siyaasaa lallabeeratee silaa hundumaatu gurra kaasee dhaggeeffata. Utuma isaan akkas godhanii garuu maqaan Yesuus kun addunyaa kana dhaalaa jira. Dargaggoonni wal gurmeessanii waldaa kiristaanaa caccabsanii dhiiga namaa lolaasaniis namoota akka namicha kanaatiin akka gaggeeffamaa jiran sirriitti iyyuu ifaadha. Jibbi isaan argisiisan kun nuuf otoo hin taane Yesuus isa fannifamettidha. Inni immoo utuma jibbamuu ajjeestota isaa iyyuu fayyiseera. Utuu nuti maqaa Yesuus lallabuudhaa dhiisneeyyuu fayyisuu isaa, gooftummaa isaa, waaqummaa isaa dhagaa fi mukatu afaan banee dubbata. Jarri kunii jaallatanii akkas ta'u miti. Wanta isaan akkas godhu nuuf gala. Garuu maaloo isaaniif jabeessinee haa kadhannu. Ergaan obbolaa koo amantii Ortodoksii hordofaniif qabu immoo nuti obbolaan keessan baay'ee isin jaallannaa. Warra maqaa amantii keessanii balleessuuf jecha hojii gaggadhee akka kanaa hojjetan kanaan adabadhaa jechuu ni qabdu. Nuti kan hammeenya nurratti godhamu hammeenyaan hin deebisne. Waan namaa ta'uu dhiisnee otoo hin taane jireenyi nuti irratti ijaaramnetu jireenya Kiristoosidha. Yesuus immoo nagaa buusuuf biyya lafaa dhufe. Akkuma isin iyyuu beektan hammeenya irratti godhame hammeenyaan deebisee hin beeku. Yesuus ajjeesee otoo hin taane du'eetu mo'ate. Akkasitti goota jedhame. Kanaaf adaraa keessan namootni gorora liqimsitan, namoota jibba facaasaa jiran, kana dargaggoota miiraan geggeeffaman, kana gorsaatii jaalala labsaa. Yesuus har'as kaleessas bara baraan gooftaadha, fayyisaadhas. Yeroo darbe waa'ee nama Waaqayyoo ergamaa Mulgeetaa Tolasaa gabaabseen isinitti himeen ture. Maxxansa koo darbe namoonni arguun nama kanatti himani. Namni Waaqayyoo kunis kamiisa darbeenaaf bilbiluun akkasnaan jedhani. Ani bara 1992 tajaajila wangeelaa eegale. Amma kunoo naannoo waggaa 22 xumuraan jira. Namoota akka Raajii Masarat Taayyee Luba Bal'inaa Sarkaa fi kanneen biroo waliin tajaajilaan ture. Isaan nama beekamoo ta'aniiru. Ani wangeelaaf jedheen waanan hin goone hin qabu. Qabeenya koo hundaa hojii wangeelaaf kenneera. Sangaan itti qotadhu illee waldaa kiristiyaanaatiif kenneera. Qabeenya kan koon jedhu hin qabu. Bakka namoonni sodaatan naqee wangeela lallaba. Namoonni nan hubanne maraatuudhaan jedhu. Ani garuu wangeela jaalalaafanii maraadha. Bakka bultii akkas jedhamuun bula jedhee manaa hin ba'u. Lafa Waaqayyo na abboomeen bula. Naan jedhanii naaf kadhatan. Kana malees waan hedduu waliin haasofne. Har'a waamicha tokkoon isiniif dhiyeessa. Hiriyoonni koo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan kan quuqama wangeelaa qabdan hundaaf kennuu jechuun fudhachuu jechuudha. Kan isin kennitan immoo nama kanaaf miti hojii wangeelaafi. Abbaan wangeelaa immoo Waaqayyoodha. Inni immoo namoota isaaf kennan dachaan eebbisuu itti beeka. Namoota kaan hojii wangeelaa kan hin hojjenne iyyuu gargaaraa oolla miti. Amma bara dhumaa kanatti Waaqayyo nama dubbii isaaf miilla ta'an barbaada. Namni Waaqayyoo kun immoo isaan keessaa tokkodha. Maxxansa koo darbee namoonni baay'een arguun karaa ittiin gargaaruu dandeenyu nutti himii naan jechaa turtan. Kunoo har'a nama Waaqayyoo akka namoota kaanii kan of hin mul'isne, akka namoota kaanii TV kan hin qabne, dhoksaan nama wangeelaaf aarsaa kaffalaa jiran kana bira dhaabbadhaa. Kanaan immoo nun buufattu malee hin kisaartan. Ani guyyaa tokko nama akkasii ni gargaara jedhee sin rakkisee hin beeku. Har'a sin rakkisuu kooti. Lakkoofsa akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa 11,46,21,21,97,6. Lakkoofsi akkaawuntii baankii Bunnaa 43,39,50,10,Duwwaa
13 irratti maqaa Mulgeetaa Tolasaa Waajii jedhaatii hamma Hafuurri Qulqulluun isin abboomee gargaara. Lakkoofsi bilbilaa isaanii immoo Duwwaa 972427321 irratti bilbiltanii argachuu dandeessu. Namoonni gargaaruuf of harkaa dhabdan immoo egaa viidiyoo kanaa sheer gochuudhaan namoota kan biraan ga'uu dandeessu. Namoonni galchitanis nagahee keessan suuraadhaan kaasaatii Facebook peejii Taaddalee Fiqaaduu kan jedhu irratti erguu dandeessu. Maqaan Facebookii kana Taaddalee Fiqaaduu TD jedhama. Ergaa kana sheer kan godhee Taaddalee Fiqaaduu TD kan jedhamudha. Ergaa kana namoota baay'ee biraa akka ga'uu danda'uuf sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Maal hojjettaa? Maal barbaachaa iddoo kana dhuftee? Maal rakkattee? Maaliif teessaa galaana bukkee? Dhukkubaan qabameen baraneera. Iddoo kana dhufuun koo tureera. Dhiiraan qabu kan na gargaaru. Dandeessaa gooftaa namaaru. Dhukkubaan qabamtee baraneera. Iddoo kana dhufuu kee argeera. Kaya deemii seera kee fudhamma fayyitetta. Maal hojjettaa? Maal barbaachaa iddoo kana dhuftee? Maal rakkattee? Maaliif teessaa galaana bukkee? Dhukkubaan qabameen baraneera. Iddoo kana dhufuun koo tureera. Dhiiraan qabu kan na gargaaru. Dandeessaa gooftaa namaaru. Dhukkubaan qabamtee baraneera. Iddoo kana dhufuu kee argeera. Kaya deemii seera kee fudhamma fayyitetta. Narraa tureera. Anis fayyinaaf abdii guutanneera. Bara dheeraa rakkachaan ture. Gooftaa Yesuus kunoo na fure. Maal hojjettaa? Maal barbaachaa iddoo kana dhuftee? Maal rakkattee? Maaliif teessaa galaana bukkee? Dhukkubaan qabameen baraneera. Iddoo kana dhufuun koo tureera. Dhiiraan qabu kan na gargaaru. Dandeessaa gooftaa namaaru. Dhukkubaan qabamtee baraneera. Iddoo kana dhufuu kee argeera. Kaya deemii seera kee fudhamma fayyitetta. Namoonni waaqa dhufanii galaanicha yemmuu raasanii ana dura keessa kan bu'anii fayyanii baa'uun baay'eessanii kanaafuu ufira tokko dhabe gooftaa Yesuus dhufee ol na qabe. Maal hojjettaa?